Kadhimma namaa amma dhimma ebaluu dhimma muktaar dhimma maarree haasa'uu dhiiseetiin jireenya xiyyaa fuuldura barbaada jireenya gaarii jechuudha daa'ima xiyya wajjin waan naafis ta'u waan ilmoo xiyyaatis ta'u akka du'aayi naaf godhaa waan duraan caalaa duraanis du'aayi naa gootanii jirtanii du'aayi naa godhaadha yaadicha murteeffadhe immoo viidiyoo maan walitti deebinee argina. Hibbadu kana booda Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota kiyya akkam jirtan nagaa keessanii ani jira galata rabbii kinoo har'allee deebi'ee dhufee jira gammachuun hedduu takkan gammadee maaliif yoo kanaan jettan ta'e Amira maamayyee qonjoo na bira dhuftee jirti na deebitee jirti alhamdulillah rabbil alamin jedhee galata rabbii hiyyaaf galchee jira na ida hedduu takka baqa akkuma guyyaa isiin na galtee akka isiin naa dhufteen garuu isin waraabne viidiyoo dhiifama na isiin naa dhuftee jettee gammachuu guddaa akka na dhagame viidiyoolee waraabne hedduu takka gammadee har'ammoo maaliif akka deebi'ee dhufe isiniif hima sababni an deebi'ee dhufeef hordoftoonni kiyya warroonni na jaallattanii hundi keessanuu hedduu takka akkumaan cinqametti qixaan cinqame olitti na wajjin cinqamee jira qixaan cinqametti kana wajjin cinqamee jira warroonni na wajjin boottan jirtu yeroo amboo ka boottan jirtu hordoftoota kiyya adadaan viidiyoo gadhiisuun hundi keessaniyyuu na wajjin cinqamtanii du'aayi naa godhaa turtan guddaanaaf galatooma isiniin jedha inni guddaan har'aa wanni ani dhufeef dhugaa dubbachuuf warroota sababa daa'imti yana jalaa fudhatamtee na wajjin cinqamaa turtan galata keessan galchuuf jecha dhufe jechuudha namni nama hin galatoonfanne rabbiin hin galatoonfatu jedhama innaa hordoftoota kiyya hedduu isin jaalladha duraanilleen isinis hedduu na jaallattanii anis hedduu isin jaalladha hedduu naaf galatoomaa isiniin jedha hundi keessaniyyuu guddaa galata keessan hangana jedhee isiniif ibsuu hin danda'u jechuudha dhugaa dubbachuuf baay'ee na gammachiise hanga ani waa hunda rakkoo fi cinqiitiyya hunda na wajjin dhaabbachuu keessaniif na cinaa dhaabbachuu keessaniif guddaanaaf galatoomaa jedha itti aansuudhaan saayidii dhaqee itti madhee saayid daa'ima tana hin fuudhallee jedhee hiyyaanne dhugaa dubbachuuf irraa naa fuudhee naa fidallee akkanatti guyyaa gabaabduu keessatti jedhee hiyyaanne inni immoo har'a dhaqee itti madhee oolee osoo hin bulin dhaqee intaloo san xafaxafee irraa naa fuudhe jechuudha namni hundi isitti daffaree isitti dubbatiin saayidii fi margaa qofa namtitti san bira dhaqee dubbate jechuudha namni isitti dubbate warroottan natti dhiyaatan keessaa jechuudha innaa warroonni hordoftoota kiyyaa ka biyya keessas hin jirres ni jiranii ka biyya keessas jiru ni jiranii ka biyya namaatti na wajjin ciqamaa turtanillee hin jirtanii guddaanaaf galatoomaa osoo as jiraattan immoo aarsaa isin naaf kaffaltan hagana jedhee yaaduu hin danda'u akkanumatti yaada keessan irraa jechuudha namni yooma haasa'uyyuu yaada namaa kana keessatti ni beekta silaas jiraattanii isinis aarsaa hanga kana naaf kaffaltanii nin beeka guddaanaaf galatoomaa na wajji cinqamtanii cinqii tana keessaa baga rabbiin na baasee anallee isinillee baga na wajjillee cinqamtanii cinqiisanis baga bira dabarree nu lamaanuu namni rabbiin qabu hin kufu du'aa illeen waanuma hundaan na jajjabeessuudhaan naa bilbiltanii keessaan ammas naa barreessu sagalee warroonni immoo ani biizii ta'ee sagalee isiniin deebisinis ni jirtan jechuudha haga viidiyoo san gadhiise na asumaan naaf galatoomaa isiniif jedha hedduu gammadee sagaleen deebine akkammoo waan kana na gaafachuuf sagalee naa kaan ni beeka numa argaas garummoo sagalee seenin dhageeffannillee isiniin deebisnillee guddaa galatoomaa isiniin jedha ebalu jedhee ibsuu hin danda'u hangana jedhee ibsuu hin danda'u jechuudha warra na wajjin cinqaman hundi keessanuu guddaanaaf galatoomaa galanni keessan hangana jedheen dhumatu har'a guyyaa har'aa tana irra deddeebi'ee galatoomaa osoo jedhee natti nan dadhabsiisu jechuudha innaa saayidiis akkasumatti takkamatti madheen dhaqee irraa naa fuudhee saayid atillee itti aansuudhaan saayid naaf galatoomii galata guddaa qabda atillee rabbiin waa hunda walitti si haa qabu siin jedha atillee rabbiin ilmaan tanteetii wajjin namaa walitti deebi'ee nagahan gammachuudhaan jiraatu si haa godhu siin jedha itti aansuudhaan margaalleen dhimma kiyya kana na wajjin wareegamaa hedduu ture na wajjin aaraa na wajjin cinqamaa yeroo na dhukkubeessi yeroo daa'imni na jalaa fudhatamtees na bira dhufee yeroo baay'ee viidiyoo wajjin waraabnee turre jechuudha ani immootu gama sanitti hiyyaanne jalqaballee guyyaa amma dura inni muktaar hiisise sanis ka inni hiisisu tanaan quban qabu garuu immoo inni sababa kiyyaaf hiisisee jechuudhaan dhugaa jirturraa dubbadhee namoonni tokko hin jirtan jechuudha akkamitti ansin hiisisnee marga hiisise maa jettee muktaari warroonni jettanii jirtanii
Ani immoo jechi kiyya akkas osoo hin taane margaatu siisisee margaatti raguu osoo hin taane margaan dhimma kiyyaa fiisise malee dhimma biraa Muktaar wajjin qabu jechuudha. Akka inni ani immoo maaliif ree waan quban qabneef dhugaa jirtutti hime. Quban qabu margaan aarii makiyyaa osoo natti hin himin osoo waan natti hin himin aariidhaan isuma qabsiisee hiisisee immoo daa'imti iyyaa inni hidhamuudhaaf daa'imti iyyaas naa galte margaallee maaliif hidhee osoo hin taane maaliif siidhee Muktaarin jechuu osoo hin taane ani quba hin qabu akka margaan si hidheeyyuu isaas si hidhee wayaan si hidhee jedhe malee waan biraan jennee san dhugaa jirtu irraa dubbadhe. Inna margaallee natti aaree viidiyoo dheengadde inni gadhiise argee asumaan warroota natti mufatanii warroota na jajjabeessan hunda isaaniiyyuu galatoomfadha jedheetiin dhufe. Saniifuu margaalleen dhiifama naaf godhisiin jedha. Ani jechuun akkasitti yaadee osoo hin taane natti aaruun na komachuun kan keessa sirriidha. Garuu immoo ani atis waa hedduu aartee waa hedduu na wajjin godhaa turtee duraa si qofatti dhiisuu osoo hin taane nama biraallee nama satti dhiyaatu. Nama immoo namni kun nama tokkorraa yoo gorsa fudhachuu dide nama tokkorraa ni fudhata jechuudha. Erga sirraa yoo hin fudhanne yoo sillee didaatiin talasanis si tumsiistellee waan sin godhin hin qabdu naafis hedduu miidhamte atillee galatoomi immoo miidhama kan keessan illee osuma beekuti ani wallaalee osoo hin taane niin beekaa waa hunda osuma beekuse na wallaalee yookiin beekaan si dho'isu osoo hin taane Sa'iditti himuu fi Sa'id dhaqee irraa naa fuudhuun takkamaa jechuudha. Malee hammeenya sitti yaadnee si dho'isuu fi illee miti jechuudha. Hordoftoota kiyya hundi keessaniyyuu as jala warra jirtan hundi keessanuu naaf galatooma isiniin jedhee sumsanii itti aansuudhaan immoo amma daa'imti iyya naa galtee jirti. Ani kanarraan kana booda daa'ima iyya anaa jabeeffata. Daa'ima iyya akka itti jabeeffadhu anaatu beeka. Kana booda Amiraan iyya na biraan baatu inshaallah rabbiin si haa guddisu jedhaa du'aayii godhaa isiniin jedhaa duraas du'aayii gootanii hordoftoota kiyya. Amma ani erga daa'imattiin iyya deebite yaada qalbii takkaan qaba. Yaada gaarii takka fidee yaada wayii qaba. Waan yaade wayii qaba jechuudha. Hordoftoota kiyyaa waan kana jedhee ibsuuf hin deemu. Waan arguuf itti deemnu waan immoo anillee isinitti mul'isuuf deemaa jiru. Yaada hedduu takka baqa yaada wayiitiin karoora fuulduraan jira. Karoora namni karoorsee waan wayii godhuuf deemu. Yaada akkasiisan qaba. Rabbi si haa milkeessu naan jedhaatii du'aayi naaf godhaa immoo yaadicha ni argitanii kama wajjumaan arginu ta'a akka itti deemnu ta'a fuula duratti hin baduu. Kana booda viidiyoo raahaan dalagaa iddoo aariitiin yeroo takka viidiyoo irraa bada. Amma aariitii jadhiiseetiin yaada san Rabbiin si haa milkeessu naan jedhaa waa yaadi qaba hundi keessaniyyuu jechuudha. Yaada murteeffadhee yaada mataa kiyyaa nama takkaan osoo hin mari'atin jechuudha. Fira goddanyaa maarree osoo hin taane namni waan tokko karoora mataa isaa qaba. Karoora san qopheeffadhee yaadee jira. Inshaallah Rabbi ittiin na haa ga'u. Amma waan irra ga'een yaadicha kana maal akka ta'e gaafii akka isinitti hin taane waanuma milkiitii Rabbi na haa milkeessu Rabbi si haa milkeessu jedhaatii du'aayi naa godhaa hundi keessaniyyuu. Innaaf viidiyoo waanuma irra ga'e yaada amma isiniif hime kana viidiyoodhaan isiniif mul'isa. Viidiyoodhaan waan argitantu ta'a. Waan hunda waraabeetiin waan irra ga'e hunda isaa waraabeetiin isiniif ka gallakkisu ta'a. Waan itti gammaddan jedhee yaada hundi keessaniyyuu jechuudha. Naa gammachuuti akka hawwitan numa beekaa. Hedduu naaf galatoomaa isinillee ammas gammachuu hedduu isinillee naa gammaddan akka naa gammaddan abdiin qaba. Rabbiin haa milkeessu inshaallah. Akkuma duratti isiniin jedhetti yaadicha san immoo maal kana jedhee amma ibsuuf hin deemu. Ibsuullee hin fedhu. Viidiyoo waan argitan jechuudha. Viidiyoo biraa isinii waraabaa yaada garagaraa yaada akka isinitti tolu isinis gaafii qabdan gaafadhaadha. As jalatti naa barreessaa koomantii dhallee naa jajjabeessaa. Irra guddaan immoo du'aayii keessanii du'aayiin keessan hedduu barbaachisaa. Amma duraas du'aayii naa gootanii jirtu jechuudha. Du'aayiin keessanii hedduu milkaa'eera. Rabbina haa milkeessu ammallee taganaa dhuftuutu caala. Alhamdulillah jechuudha. Waan Rabbiin namaaf godhe tokko shukuritti galchanii dhiisuudha. Anis wanni yaadu hin jiru tana booda wanni nama yaaddessitu waa hunda caalaa hangaroo akka nama takkaatti namni yaada qabdan namni daa'ima qabu jechuudha. Ilmootii yaa nama takkattuu hin qixxeessu dhugaa isiniif hima. Nama takkattuu hin qixxeessu walaa abbaa isaa walaa abbaa kiyya walaa haadha tiyya ilmoo fi tana haadhaarra caalchisa ilmi namaa haadha ofirraa. Na ajaa'iba garuu an duraan erga daa'ima dhalee haati tiyya hanga bakka na jaallattus naa galee isinii galee duraan hanga haati tiyya na jaallattu hin beeku abbaan kiyyaa gana jaallatu hin beeku. Amma immoo garuu eega dhalan arganii jedhan Oromoon jette san dhugaadha.
amman haadha tiyyarra abbaa kiyyarra obboleeyyan kiyyarra abbaa Amiraa irraayyuu Amiraa caalchisaa jechuudha. Naadhiifama isa dura argite illee naan jedhinaati isa dura argite ilmoo akkamii caalchisan jedhina garuu warri dhaltanii argitanii jirtanii warri daa'ima qabdan hedduu jira mee eenyurra jabeessitan tamtu irra isinii caala maaliifuu waan biraatiif osoo hin taane daa'imni daa'ima ammaas immoo garaan dhalin danda'u waan biraatiif hoolaa yookiin namni osoo hin ta'in garaan waa dhale kun hin obsu jechuudha daa'imman miidhamuu isiin fedhuu haati ofii miidhamuu irra daa'imni miidhamuu irra ofii isiitii miidhamuu irra wayya angaruu akkasitti yaada akka nama tokkootti yaadni duraan natti jiru ka Amiraatii amma yaada takkan qabu alhamdulillah dhiigni natti guutee jira ergasii argadhee jechuudha. Maamaatti ji'a hedduu yaadee duraas baay'ee tokko yaadee na bira akka dhuftuuf dhugaa dubbachuuf gizee isiin na bira hin jirre footoo isii ilaaluu hin danda'u jechuudhaan footoo isii gabbayee ilaaluu hin danda'u bakka na cinqaa natti hin tolu. Amma immoo na bira jirtii na bira geettee alhamdulillah jedhee rabbitti shukriin haa jiraatu. Na waan irra ga'een yaadati jedhe sanni hedduu takka du'aa naaf godhaa waan duraan caalaa duraanis du'aa naa gootanii jirtanii du'aa naa godhaadha yaadicha murteeffadhe immoo viidiyoo maan walitti deebinee argina hin baduu kana booda viidiyoo saniin adadaan waan irra ga'een paartiidhaan isinii gadhiisa jechuudha viidiyoodha viidiyoon dhiisuu kana booda yaadati akkuma jedheetti itti fufaa ka dhimma namaa amma dhimma ebaluu dhimma muktaar dhimma maarree haasa'uu dhiiseetiin jireenya tiyyaa fuuldura barbaada jireenya gaarii jechuudha daa'ima tiyya wajjin waan naafis ta'u waan ilmoo tiyyaatis ta'u hojjedhee argamuu barbaada inshaallah kama argitan ta'a isin hunduu jechuudha viidiyoo sana irra na argitanii hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti waan irra ga'een akkuma duratti isiniin jedhe isiniif gadhiisa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaaf naaf turaa isiniif jedha bye bye.